sheeka ajjeesan shani ajjeefne jammale sheeka ajjeefne jan miidiyaa jara hordofa miidiyaan isaanii kijiboo isaan kijiboo gaggeessan isaanii kijiboo dhaabni isaan hordofan kijiboo shororkeessitoonni faanoo kijiboo ummata kijibarraa bilisan bahin godina wallo oromoo tana karaa bananii ummati oromoo wallo bobbahee akka galu godhuu hin dadhabameeti miti shiratu duuba jira shirri kuni ummata oromootiif illee ifa ta'uu qaba jechuudha rakkoo oromoo wallo kana keessa jiru ummanni oromiyaadha guutuun akka nuu dhagahamu akka biraan nuu geessan ummata finfinnee irraa saawud arabiyaa irraa biyyatti galanii finfinnee kana keessa illee taa'aa jiran karaa ittiin galanii dhabanii namni tokko 20 kaffaleeti oromiyaa keessa sheenee iyaalama jechuudha 30 40 namni madaahe karaa birrii 10 takkaati 20 kaffaleeti adaamaa hospitaal dhaqanii yaalaman namni keenya jechuudha. Dhumarratti ummata oromoo fi oromiyaaf ummata quuqama dhala ilma namaatiif qabaniif akka dhumne dhumaatii keenya isinitti himnee jirra akka rakkanne rakkina keenya agarraatii sin dhageessanii ammas dhaggeeffatuuf jettanii boruu sin dhageessanii hamma oromoo walloo furmaata argatan.